jaalatamtoota YouTube channel kiyya bakka jirtan maraatti nagaan bakka jirtan siniif haa ta'u warreen channel kanaaf maatii intaanee akka maatii naa taatan jaalalaan isin gaafadha. Anis intala keessani, anis obboleetti keessani, anis fira keessani, anis sabboontuu keessani na guddisaan isin jechuu barbaada. Warreen channel guddaa qabdan adaraa keessan waaqayyoon isin qaba sheerii naa godhaa. Adara waaqayyo sinin jedha warra waaqayyoon jaalatan sinin jedha sheerii naa godhaa guddachuun barbaada gara biyyaa galuuttan jira miidiyaa kana channel kana guddifadhee galuuttan jira maaloo boloota dhugaa waaqanaaf sheerii godhaa sinin jechuudhaaf xiqqoonnaaf garuu guuttachuudhaaf jechuudha otooni seera isaa guuttadhee gara biyyaa galee natti tolan sinin jedha garuu waanum xiqqoonnaaf subscribe xiqqoonnaaf guddaadha jedhee yaadu sakana inna akkasiin sinin jedha daraa keessan obboloota kun biraan darbina like illee naaf godha keessumatti subscribe naa godha video kiyya naa ilaalaa daraa keessani yollee ilaaluu baattan banaati lafa kaa daraa keessan sinin jedha sababbiin isaa guuttadhee galuu nan barbaada jechuudha waan guutamuu qabu mala guuttadhee gara biyyaa galuun barbaada ji'a muraasa yookiin immoo guyyoota muraasan naafe adaraa keessan obboloota koo adaraa waaqayyoo naaf na guddisaa na gargaara ijoollee Oromoo na gargaara adaraa keessan na gargaara maqaa keessan dhayoo na gargaara sinin jedhe na gargaartu jedhe na yaadachuudha na bira darbitu yaadu jechuudha kanaafi maaloo irra deebi'een sinin jedha na gargaara sinin jedha yoo nama gargaartan waaqayyo illee sin gargaara rabbi keessan illee sin gargaara na gargaara bakka akka na gargaartan nan barbaada na gargaara hojjechuun barbaada wanta ta'eef jechuudha innaa isa kanadha daraa keessan na biraan darbiina ammallee YouTube channel kanaaf araa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a na guddisaa nama bukkee dhaabbadhaa na cina dhaabbadhaa miidiyaa channel kana guddisee itti hojjechuu nan barbaada jechuudha innaa isa kana isin dhugaa dubbachuudhaaf warra fuula isaa dibatee uffata gaggaarii uffatee fuuldura keessan dhaabbatee calaqqisu malee isin guddisuu hin barbaanne immoo dubbadhaa rakkoo tokko hin jiru nuti garuu uumamuun keenyaan itti boonnee hin baana jechuudha homaa diddibachuus hin barbaannu mana namaa keessa jirra mana namaa osoo hin jiraachuu baadhee homaa diddibadhee bahuu hin barbaadu jechuudha isa kana dhibbatti isinitti himaa yoon isin bu'aarsuudhaaf jedhe malee jechuudha gara biyyaa galuuttan jira gara biyyaa immoo yeroo galee abbaa manaa kiyya faana tokko taanee in hojjanna jechuudha kanaaf adaraa keessan na guddisa obboloota koo na biraan darbiina waan gaarii isiniifan dhiyeessa guddaa galatoomaa jabaadhaa shaaloon nagaatti tola. Ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota YouTube channel kiyya bakka jirtan maraatti nagaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa irraa faadhaan qaba inni nagaa koo baay'isee gooftaan maqaan isaa eebbifamu ajajjamu isin jechuu barbaada YouTube channel kanaaf maatii warreen hin taane ammallee maatii ta'an isin jechuun barbaada har'a waan hin qabadhee isiniif immoo waan ajaa'ibaati jechuudha waan ajaa'ibaa innis maal seetan garuu namoonni galateeffachuu barbaadu jechuudha warroonni hanga irraatti na bukkee dhaabbattanii na jajjabeessaa jajjabaadhunaan jechaa jirtanii guddaa galatoomaa guyyaa kaleessamoo warreen afaan dhiphattan guddaa galatoomaa dhugaadha ijoolleen keenya guddaa isin galateeffadha sarraan kan hafee gaaffii muraasa naa dhedhiyeessitanii turtan jechuudha gaaffiin sunis maanni seetanii gaaffii akkanaa garuu maaliif nama gaafattu garuu gaaffii na gaafadha isiniin jedheen ture rakkoo tokkoyyuu hin qabu gaaffii isin na gaafattanis jechuudha isiniif deebisuudhaaf dhiyaadheen jira jechuudha gaaffii keessanii obboleettiin tokko maal jettee naa barreessite seetanii biyya kam jirta biyyan jiru immoo yeroo hundumayyuu nan dubbachaan ture jechuudha biyyan jiru yeroo hundumaan dubbadha jechuudha an biyyan jiru yeroo baay'ee namni kan hin dhufkate jechuudha hin dhufkanne jechuudha Dubaayin jira eessatti dhalatteetti Ambootti dhaladhe biyyi koo Amboodha garuu Oromiyaa hundi kanuma kooti jechuudha
kan biraa kanarraan kanas immoo maal jettee obboleettiin tokko jechuudha. Heerumtee taate akka heerume yeroo hundumayyuu miidiyaa irratti dubbachaa ture jechuudha. Nama jaallatu tokko yeroo hunda kaastaa abbaa manaa koo jechaa kan ture jechuudha. Innaa eeyyeen waan gaafatteefis galatoomi. Beekuma nacharratti isin deebisuu dhiise jechuudha. Viidiyoo hojjechuu barbaadee kan jechuudha. Jara kootu natti dhufeessee. Innaa kanneen hojjanna jechuudha mana namaa jirra. Kanarraan kanas immoo obboloonni ijoolleen keenya jechuudha waan nuffitu jechuudha. Yeroo tokko nama laaltanii goobas jabaadhu waliin jettu yeroo tokko immoo gadi buutu jechuudha. Inni kun isinitti hin baratiin hin hojjanne inni erga kaanii akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Jabaannee wal jajjabeessuu qabna. Ani garuu hangarraatti nafaana taataniitu isin galateeffadha galatooma. Gaaffiin inni biraa kan inni ce'u jechuudha. Damoosti kee meeqatta jechuudha. Damoosa koo jechuudha. Mindaan kiyyaa furdaadhuma garuu maan jedhu nittan gammada. Damoosaa fi umurii dubartii inimanii jedhan. Umuriin dubartii fi damoosti mindaan ofii inimamu jedhaniiru. Isa kana bira darbi. Kan biraa immoo wanti jechuu barbaadu tokko jira. Innis maanni warri guguddatanii yuutuubii qabdan jechuudha. Maaf sheerii nuun gootanii nu gargaaraa jedhanii gadi baheen bo'aa ture jechuudha. Dammuun bakka dhiigan bo'ee jechuudha. Na guddistan malee iddoo geessanii na geessan malee jechaan ture jechuudha. Maaliif na didduu? Maaf na didduu? Na guddisaa guddachuu barbaanna waanta ta'eef jechuudha. Sagaleen kun dhagaama ta'uu hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ijoolleen keenya waliin tuffatiina wal biraan darbina. Warra ol guddatanii yoo namni na gargaaraa isiniin jedhe gargaaraa rakkoo maal qaba qoy. Ittiin kaffaltan wanti irraa kaffaltan wanti itti kaffaltan wanti irraa nyutaa irrattan hin jiru. Maal rakkoo qaba? Innaa kan isiniin jechuu barbaada. Inni guddaani ijoollee guddatan otoo nama guddisanii gaarii ture. Gaaf tokko maqaan keessan ka'uu hin oolu. Galata keessatti maqaa keessan dha'uu hin oolu jechuudha. Innaa akkasii ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Galuuttan jira garuu miidiyaa kana guddifadhee galuun barbaade. Otoo sheerinaa gootan yookiin immoo xiqqooshii miidiyaa keessarratti na sheerii gootanii natti tola. Isin galateeffadha. Kanadha. Haalli biyya keenya jiru nama beeknaan ulfaata. Yoollee amma tokko kana hojjanne of fayyaduu dandeenya isa jedhudha. Warri fayyadamaa jirtan akka fayyadamnuuf nu gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Innaa kanadha. Gaaffii keessan deebiseera eeyyaadha. Buleetti tokko akkas si'a meeqa deebistee barreessite koomentii koo jalatti jechuudha. Kanaaf ani kanadha guddaa eebbifama. Kanarra waan dubbadhu siin qabu. Qaasti madaamiin kiyya dhufaa jirti affachaa. Madaamiin kiyya dhufe qofa. Dhuftee jirti baqarraa cufee bahuudhaaf jechuudha. Kanaaf hundi keessan daraa keessan maatii naaf ta'a. Na biraan darbiinaa na guddisan isin jedha daraa keessanii. Yoo namni qo'e ani kan isin jedhu dhugaa dubbachuudhaan yoo namni bakka fuula isaa diddibatee gurra isaatti jooroo geexii kana hidhatee uffata babbareedaa uffatee isinitti calaqqise malee nama guddistanii qo'e. Nama ni laamtanii qo'e. Namni orjinaala ta'ee dhufe isinitti hin tolu dhugaa waaqa nama kunoo fuula isaatti waan arge diddibatee isinitti calaqqisaa dhufe. Isa simachuu sin.
nan tolche nama masaatiin feesi fuuldura dhaabbate jaalatta maaliif akka ta'e hin beeku faallaa deemte dhugaa rabbii innaa akkasiin siniin jedha amma too dhuftee madaamin kiyya dullaadhaan dugda keessa nadha'in yani irraan baatiyu jedha bakka ishee dhagaa ta'a yoo dhufte dhugaa dullaanoo dugda keessa nadhiistu ishee asii viidiyoo waraabaa bultinaan jette